raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa karaa marsariitii independent.oromia.org torbanitti yeroo lama kan isiniif dhiyaatu amma jalqaba. Raadiyoon sagalee walabummaa Oromiyaa akeeka qabsoo kan saba Oromoo bilisaaf biyya Oromoo walab sirna dimokiraasii faqaan bulu deebisanii gadi dhaabuuf godhamu deeggara. Akeeka qabsoo kanaaf bal'isuufis hojjeta. Birmadummaan Oromoo dafqa dhiigaaf lafee ilmaan Oromoon dhugooma jedhee amana. Dhaggeeffattoota isaas wareegama qaalii kanaaf kakaasuuf carraaqa. Kun raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaati. Arri guyyaan sanbata duraa baatiin gurraan ala guyyaan lama barri bara 2019 hordoftootaaf dhaggeeffattoota raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa jaallatamu alaaman sa'anan qoseen keessan cuftuu nagayaa. Sagantaa tamsaasa kallattii raadiyoo sagalee walabummaa Oromiyaa ganama irraatiin dhimma yeroo Oromoof Oromiyaa akkasumas haala walxaxaa yeroo ammaatti keessa jirruu fi ejjenni waraana bilisummaa Oromoo qabu ilaalchifnee turtii gaaffiif deebii miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa tokko waliin taasifnetu isiniif dhiyaata. Kan odeeffate ani Dhiiqii Dhugaasaatii Gulaalaan Suur-Sagalee Mo'aabuu Baasina faana jira. Wallee warraaqsaa hin hiikkatin yaa'oo booko jechuun weellisaan Oromoo jaalatamaa fi kabajamaan Daani'eel Taaddasaa dhiyeenya kana weellise sana feeruun gara gaaffiif deebii miseensa waraana bilisummaa Oromoo wooboo zoonii kibbaa waliin taasifnetti tarkaanfana turtiin keessa naga dhumaatti nu faana haa ta'uun afeerraa keenya. Yakota matalensa, shore yakota matalensa, shore yakota matalensa, shore yakota matalensa. Arreda olu male yakota matalensa, shore yakota matalensa. Gorofa dacha sure yakota matalensa, shore yakota matalensa. Arreda olu male yakota matalensa, shore yakota matalensa. Biyo fi fakadure yakota matalensa, shole yakota matalensa, shole yakota matalensa, shole yakota matalensa. Waboko gachanako, abao gadisako, kota kaduwan tolu, enika tingotako, baratti barasana, kawenur kagurani, akalmana bankamne, umnanu kabrobsani, foilol. Delaki, Fodika, Kawai Kajadu Manakani Kana Gandana Mana Nenu Dorsisena. Delaki. Yakota matalensa, shore yakota matalensa, shore yakota matalensa, shore yakota matalensa. Kankaban kunne yakota matalensa, shore yakota matalensa. Gadi sambakke guti yakota matalensa, shore yakota matalensa. Wango kuvada dabde yakota matalensa, shore yakota matalensa. Omale tatti dulti yakota matalensa, shore yakota matalensa, shore yakota matalensa, shore yakota matalensa.
waraabettiin biyyoormaa kalleen afaa jettee gorduubaaf naanii fi dinqa koon akka jettee gaafa oltee bubbultuu manaan abaayii jettee obsi kanarraan jiru diinaaf garaan na jettee fooyii looli beelakki horigaa kacheen ofiidhee ofiisaatiyyaa ofii dhukaasanii shororkeessu biyya beelakki horigaa. Kibba Oromiyaatti miseensi waraana bilisummaa Oromoo WBO zoonii Kibbaadhaa haala yeroo ammaa Oromoof Oromiyaa irratti loltoota mootummaa kunuunfataa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin durfamaniin deemaa jiruu fi shira waraana bilisummaa Oromoo hiikkachiisuu takkaa'uu mooraatti galchuuf gama garaagaraan adeemsifamaa jiru. Akkasumas tarkaanfii ammeenyaa waraana bilisummaa Oromoo WBO uummata Oromoo irratti fudhatamaa jiru ilaalchiftee yaada kennuuf qooduuf waan wayyamteef maqaa dhaggeeffattoota keenyaan guddoon si galatoonfadha. Waan naaseertanii anis guddoon isin galatoonfadha. Egaati akkuma waliin quba qabnutti darbe keessaa adda bilisummaa Oromoo fi mootummaa Impaayera Itoophiyaadhaa walitti araarsuudhaaf dubbiin tokko eegaleera ta'utti yeroodhuma araara sanaa adamuun waraana bilisummaa Oromoo irratti loltoota Itoophiyaa ni geggeeffamuu fi saamichi ajjeechaan Oromoota lixa Oromiyaa kibba Oromiyaa fi giddugaleessa Oromiyaa irratti geggeeffamaa ture jabaatee itti fufee keessumaa immoo torbee kana godina Gujii lixaaf ba'aa godina Booranaa keessattis ammaateeti kan inni deemaa jiru. Mee jalqaba irratti haala kam keessa jira Oromoonni Gujii fi Booranaa akkasumas waraanni bilisummaa Oromoodhaa asirraa eegallu? Tole galatooma. Duraan dursee nama ta'ee namni araara jibbu hin jiru. Akka aadattis ta'ee akkuma kamittuu araarri waan gaariidha. Nuyis araara sana numa guddoo feenaa ture. Otoo karaa dhuma qabatamaa fi dhugaa irratti hundaa'e ta'ee jaarroliin abbaa gadaatis ta'ee uummanni dhugaa jiru gama lachuunuu dhugaadhaan hordofuu fi an hojjetu osoo ta'ee sirrii ture. Garuu immoo haalli qabatamaan jiru har'a araareedhanii ambootti taa'anii waliigalteen mallatteeffamee guyyaadhuma san bariitusaa Gujii keessatti waraanni mootummaa Itoophiyaa Dr. Abiyyiin geggeeffamu uummata nagaa uummata siivil soosaayitii fixaatee ture, ajjeesaa ture, qabeenya isaa gubaa ture, motorsaayikilii guban. Isintuu oboo deeggaraa isintuu nyaata keessatti akkas gootaniidhanii ragaa tokko malee uummata nagaa mana irratti gubaa turan. Ammallee uummanni hidhamaa jira, ajjeefamaa jira, qabeenyi isaallee saamamaa jira. Fakkeenya abbaa qabeenyaa tokko Gujii keessaa midhaan isaa kumtaala 72 mana keessatti irraa guban. Kuni ragaa qabatamaadha. Ammallee abbootii qabeenyaa hedduu Gujii keessaa Boorana keessaa qabanii hidhanii biyya dimokiraasiin jira jedhamee karaa nagaa irraa bu'u jedhamu keessatti wanni akkanaa silaa ta'uu mallee alaabaa qabatanii callee mormatti keeyyattan harkatti keeyyattan jedhamanii uummanni nagaa ajjeefamaa ammallee hidhamaa dararamaa cunqurfamaa jira. Asuma Boorana Iddii Lolaa, Aanaa Areeroo, Aanaa Niyoo, Aanaa Moyyaalee ammallee Gujii keessa Aanaa Dugda Daawaa, Aanaa Bulee Horaa kana keessatti uummanni nagaa mana isaa keessatti qabeenya isaa waliin saamamaa shamarran xixiqqoon umurii 16 umurii 15 gudeedamaa jiru. Wanni akkanaa bakka jirutti silaa kana geggeessaa araara jechuun malee yookiin ergammoo araareedhanii wanna akkanaarraa of qusachuu qabani sila. Egaati gochaa akkasitti kan Oromoo irratti raawwataa jiru akkuma jalqaba kaafne kibba Oromiyaa lixa Oromiyaa fi giddugala Oromiyaatti torbee tokko dura godina Gujii ba'aa Haanaa Shaakkisoo fi Adoolaa keessumaa magaalaa Shaakkisoo fi Haanaa Shaakkisoo jalaatti qabeenyi uummataa hedduutu saamame mootoras caccabsuuf gubuu irratti daran abbaadhuma mootora sanaayyuu baachisanii magaalaa keessa deemsisuutu ture mana nyaataa dhugaatii seenanii humnaan nyaachuutu ture isaarraa hafe immoo konkolaataatti fe'atuutu ture keessumaatii haadha Oromoo tokko kan umriin ishee ganna 65 oliidhaa usuu isheen arma gogaa baafteetti qabduutu rasaasaan reebanii ajjeesanii jedhama. Meegaa qabeenyaa kana yeroo laalu maal jechaa jira
Oromoon Gujiidhaaf Booranaa? Uummanni Oromoo duriyyuu calqabee akka aadaa isaatiitti araara inuma fedha. Garuu kun akka shiraan hojjetamaa jiru waan beekuuf Oromoon Gujiif Booranaa irra caallisaa araara shiraati kuni. Shirri kuni akkuma dura TPLF yookiin wayyaaneedhaan hojjetamaa ture ammas OPDOdhaan irra deebi'amee nurratti dalagamaa jira. Maqaadhuma jijjiirratan malee warri kun jijjiirrama addaa yookiin jijjiirama fooyya'e wanni fidanii jiru. Afaaniin jijjiirama jedhu malee qabatamaadhaan jijjiiramni fidan wanna tokkollee waan hin jirreef araara jedhaniitoo afaaniin nama faajjeessanii akka waraanni bilisummaa Oromoo qawwee isaa hiikkatee akka bara chaarteraa san sobanii mooratti nu galchanii ijoollee keenya fichisiisuuf jechaa jira. Uummanni illee qabatamaanis immoo wanni itti deemamaa jirus akkasuma fakkaatasii haalli jirullee akkasumatti deemamaa jira. Baqqalaa Garbaanii fi Jawaar OPDO irraa fudhatanii shira kana waliin warra daragaa jiran keessaa adda durummaadhaan isaan lamaanii. Warri kun immoo shira kana warruma waliin warra irraa kaan qarshii fudhatanii kaan maal fudhatanii akka hojjechaa jiran uummanni keenya uummanni Guujis uummanni Booranaas kana dammaqiinsa numa qaba. Kun immoo akka shira ta'een beekaa. Warri tokko warri qarshii fudhatanii warri faayidaa dhuunfatiif jedhanii too qabeenya yookiin lafa argatanii yookiin mana argatanii yookiin immoo konkolaataa argatanii too dogongora akkasii hojjetan akka jiran abbootii gadaallee ta'e qarshiidhaan akka bitamanii waraana uummata Oromoo akka moonatti naqaniitu akkuma bara chaarteraa san fichisiisuuf deeman kana uummanni keenya sirriitti gadi fageenyaan hin beekaa. Ani hin beekne tokko immoo shira warraatiin yookiin warra waliin innis hojjechuu danda'a. Garuu immoo irra caala uummanni dammaqiinsa qabu sirriitti kana uummanni Booranaa fi Guujii kana sirriitti beeka. Kana beeknanuu maaliif dammaqxanii jedhaniitoo qabeenya isaa, lafa isaa, meeshaa isaa, mana isaa jalaa guggubaa jiru, saamaa jiru, ajjeesaa jiru, hidhaa jiru, hiraarsaa jiru. Akkuma bara wayyaanee sanan caalu malee wayyaaneedhaa gadi miti warri kuni. Akkuma amma argamaa jiru mana hidhaa fulaa jijjiiran malee wanni hundiyyuu akkuma duriitti caala hojjetamaati jira. Jaasaniifuu gabaabumatti wanni jechuu barbaade uummanni araara dhugaa osoo hin ta'in araara shiraan qindaa'e akka ta'e sirriitti gadi fageenyaan beekaa. Waraana isaa of biraa dhabuus hin fedhu. Waraanni isaas akka shiraan xaxamee moonatti galee dhumuus hin fedhu uummanni. Uummanni Oromoodhaa gabrummaa koloneeffattoota mootota Habashaan jaarraa oliifirra bubbule kana ofirraa kaasuudhaaf barootaaf qabsa'aa ture. Amma immoo waraana bilisummaa Oromoo waliin akka inni jiruu fi waraanni isaas hiikkachuu akka hin qabne kan dubbataa jirudha. Kanatti kaafte. Meegaa ati miseensa waraana bilisummaa Oromoo kan zoonii kibbaa keessaa nama tokko maal akeekkattanii jirtu gara fuulduraatti maaltu ta'uu qabaadha kan waraanni bilisummaa Oromoo jedhaa jiru dhimeessa kana uummata Oromoof ifaa godhi. Akka miseensa waraanatitti wanni jechuu barbaadu duraan duursetoo nuyi nama aadaa Oromoo keessaa baane akka aadatittis murtoo abbootii gadaa wanni hin kabajneef hin jiru hin kabajnes. Garuu immoo ilaalchi jiru gara akka dhugaatitti namni tokko yookiin immoo abbaan gadaa tokko dhugaa jiru laaleet murteessa malee tokko ajjeesisaa tokkoof murtoo kennuun kun sirrii miti. Waan illee tokko miidhiti tokko qofa dhagahin jedhuun jaasaniifuu suni murtoo shiraan xaxameetoo achirratti murtoodha jedhanii walii galanii nama fedhan keessatti ijaarratanii garee qoodamnee deemnee gaafanneedhanii garee suni shira hojjechaa akka jiran kana dammaqiinsa waraanni keenya hundiyyuu akka zoonii keenyatti sirnaan gadi fageenyaan hin beeka. Nu immoo ijjannoon keenya fi akeekni keenya durumaan dursee yoo murtoo sanitti deebinu ta'e guyyaa 20 baay'ee xiqqaadha. Calqabumarraa onaa ka'ee jette. Guyyaa 20 keessatti wanna meeqa murteessuu danda'ama. Yoo guyyaa akkamii keessatti dhufanii waraana zoonii meeqa keessa jiru kana deemanii mariisisanii uummata Oromoo bal'aa kana godina meeqa jira godina kana hunda deemanii mariisisanii. Kuni guyyaa 20 keessatti ta'uu hin danda'u. Calqabumarraa kaasee dogongorri guyyaa xiqqeessurraa kaasa. Itti aansuudhaan abbaan gadaa gara tokko taa'ee tokkoof murtoo kennu hin jiru. Haaqanan hojjetu taanan akka aadaa Oromootti akka sirna gadaa Oromootti gama lachuunuu laaleet murteessa malee murtoo shiraan xaxame murtii akkanaa abbaan gadaa dhugaadhaan haaqan. Waaqa kabajee uummata Oromoo kabajee hojjetu tokko kana hin murteessu calqabumarrattu. Lammata irratti immoo abbootii gadaa kanayyuu uummata Oromootu akka aadaa sanitti achi buuse moo
akkamiin dhufanan jedhullee keessatti ilaalamuu qaba. Sadaffaa irratti immoo kunillee akkuma jirutti haa ta'uutiin nuyi durumaan duursineeyyuu kan baaneef kan qabeenya keenya, maatii keenya, maalii keenya, barumsa keenya, qabeenya keenya osoo hin jedhin bosonatti yaaneef shira uummata Oromoo irratti dalagamaa jiru kana waan hubannee gadi fageenyaan barreef baane. Nu hidhachiisee uummata Oromooti. Yoo uummanni Oromoo dhiisaa qawwee isinitti isaan hiikkadhaa hiikkanna malee shira warri xaxa murtoon tokko yookiin namoonni muraasni tokko akka Jawaar fa'aan akka Baqqalaa Garbaa fa'aa yookiin immoo warri OPDO akkas jedhaniidhaaf wanni nuyi hiikkannuuf hin jirus hin jiraatu. Jaasaniifuu hanga kaayyoon uummata Oromoo bilisummaa, walabummaa, birmadummaan Oromoodhaa, Oromiyaadhaa kabajamutti murtoo keenya, ijjannoo keenya duraarraa waraanni keenya guyyaan sosso'ullee hin jiru. Calqabuma irratti. Kan biraa immoo osoodhuma araarri kun qabatamaadhaan dhugaa ta'e nu isinuma seenaa ture. Garuu araarri kun akka isa of keessaa qabu akka durumaan duurseeyyuu shiraan xaxamaa ta'e isaanuma keessaa har'a araara jedhanii Guujitti aanaa 3-4 keessatti woboon bakka jiru natti argisiisaa jedhanii bakka woboon bishaan waraabbattu natti argisiisaa jedhanii uummata kamtu woboo dhaqaa nyaata geessa kamtu bishaan obaasa jedhanii uummata nagaa fixuu. Waraanni illee bakka araara jira jedheetoo mee waan araaraa kana abbootii gadaa keenya kana kabajneetoo teenyee dhaggeeffannee jedhee osoo taa'eetoo dhaggeeffachaa jiru nu hin dhukaasnu ajajni nutti hin kennamne dhiisaa jedhamne jedhee bakka taa'utti dhaqaniitoo waraana 3 akkas nurraa wareegan. Kuni waraanni ofirraa rukutuu dadhabee osoo hin ta'in araara jiraa. Mee waan araaraa kana adda baafannaa qondaalonni keenyallee ofirraa rukutina amma qajeelfamni isinii kennamutti jedhamee waan tureef kanaaf jedhee waraanni ofirraa loluu dhiisee taa'eetoo ajaja eeggachaa ture jechaadha. Isaan immoo araara kana da'annoo godhatanii yookiin immoo golgaa godhatanii araara kana sababeeffatanii isaan immoo dhukaasanii waraana keenya nurraa wareeganii jechaadha. Erga araarri haabuu jedhame. Ammallee dheengadduma guyyaa 4-5 walitti aansee Guujii bahaa Guujii lixaa keessatti lolat ture. Eenyuun warrumatu bakka waraanni bilisummaa Oromoo araara kana eegna garatti gorutti mee adda baafannee sirriitti ilaallee bakka taa'utti dhaqaniitoo waraana keenya rukutanii jechaadha. Waraanaa qofa miti qabeenya uummataallee gubanii uummataallee fixanii isin deeggaraa baa'ooti maalidhaa woboo deeggartuu midhaan geessituuf maal jedhanii uummataallee fixan. Kuni erga isaan araara kana hin feene ofumaafuu araara jedhanii qindeessan san ofuma isaaniitiifuu faalleessan waan ta'eef waraanni immoo ejjannoo dhuma isaa duriitiin itti fufaa jechaadha. Isaanuu faalleessan kaa waan ta'eef. Tole egaa horii bulii baatiiwwan 6 fi 7 darban keessa miseensonni waraana bilisummaa Oromoodhaan loltoota Dr. Abiyyiin wareegaman lakkoofsi isaanii 10 yookaan 11 12 kan hin caalleedha. Jalqaba irratti kan wareegame lixaa Wallaggaadhaa Haanaa Manasibuu ganda baadiyyaa magaalaa Mandiirraa fageenya xiqqoo qabu bakka Arawwee jedhamutti kan wareegame Jaal Roobsan ture. Roobsan isa mul'atu osoo hin ta'in nagaa yookaan araara buufnaadhaan yaamameetu poolisiin Haanaa Manasibuudhaa kan maqaan isaa Fiqiruu jedhamu bakka nagaa dubbatanii adda ba'anitti boodaan itti dhukaasee Jaal Roobsan wareegame. Haa ta'u malee wareegamni inni ammaa kun godina Gujii keessatti ta'e lakkoofsa baatii 7-8 darban keessatti ta'een yeroo ol bira qabnu baay'ee guddaadha jechuudha. Sanaaf gara fuula duraatti maal karoorfattanii jirtu kana booda akka ofirraatti ittiftanii fi hooggansi keessan ajaja isinii kenneera moo ammas akkasumattiin ittiin dhukaasinaadhaan aarsaa baasuuf kan isin eeggataa jirtan? Galatoomaa amma akka jirutti amma danda'ameen jalaa miliquuf yaaladha. Yoo fakkeenya aanaa tokkotti sitti seenan aanaa tokko keessatti jalaa miliquuf yaala. Amma murtoon kun gara tokkotti deebi'utti jedhama. Yoo ammas isinuma gula dhuftee isin hordoftee isin akka hin jiraanne isin dhoowwitee humnaa ol isinitti ta'e immoo dirqama silaaftuu otoo laaltuu otoo meeshaa of harkaa qabduu hunduutu ofirraa hin ittista. Kun immoo jiraachuufu dirqama waan atiyyuu tarkaanfii fudhattu. Ajajaan illee kanuma sii dabarsa. Ayinnaan amma dandeesse jalaan miliqxaa
aanaa tokko keessaa ofitti dhufe gara aanaa tokkootti, ganda tokko keessaa turte gara ganda tokkootti jalaa miliqxee hanga wanni kun gara tokkotti murtaa'utti in obsita. Yoommoo obsa keeyyan fixachiisu ansi biraa afuu didanii callisaniituma si hordofaa oolan ta'ee silaaftuu wanni gootu hin jiru inuma tarkaanfii fudhatta ofirraa ittistaa jechaadha. Hanga ammaatittuu ofumarraa ittisuudha malee ta'e jennee lola dhaabbataa murteessinee wal lollee beeknumaa jennaan ajajoota keenya dhaggeeffachaa deemna waan ta'eef ajaja malee tarkaanfii fudhachuun aadaa waraanaatti dhoowwallee waan ta'eef saniif tasgabboofne jalumaan miliqaa jirra. Garuu immoo yoo humnaa ol nutti dhufan taanan dirqamanuma tarkaanfii fudhannaa ofirraa hin ittisnaa jechaadha ammaan booda. Wanni dhaabbannee wareegamnuuf hin jiru jaallan keenyallee akkasumaan quba qabu ofirraa ittisuun dirqama hin ta'a jechaadha. Amma wanni kun gara tokkotti murtaa'ee jala sararamee nutti himamutti dhufnaan ofirraa hin ittisnaa jechaadha gabaabumaan. Egaa lixa Oromiyaas haaluma wal fakkaataatu jira. Takkaanuma lafaa miseensonni yookaan raayyaan ittisa biyyaa kun dhaqee hin beekne faatu dhaqanii qabataa jiru. Uummata Oromoo naannoo sanaas akkuma godina Gujii fi lixaaf ba'aa godina Booranaa keessaa Oromoo gidirsaa jiru. Akkuma tamma immoo aanaa tokkotti jalaa siqna jette lixa Oromiyaatiis jalaa siqaadhuma jiru. Haa ta'u kan biraan immoo kan guyyaa irraa dhaga'amaa jiru magaalaa Garbaadhaa gara godina Gujii dhufuudha. Waraanni bilisummaa Oromoo yoo nagaadhaan mooraatti hin galle yookaan hin hiikkanne humnaanuu hiikkachiifnaa jedhanii akka dhaadataa jirantu dhaga'amaa jira. Mee odeeffannoo attamii qabdu dhimma kanarratti? Dabalataan ammoo godina Booranaadhaa aanaa Miyoo Iddii Lolaa akkasumas Gujii lixaaf ba'aa keessatti waraanni lakkoofsi isaa danuu ta'e seenee uummata shororkeessaa oole suuraas viidiyoos argaa oole. Wanni jettan kun hundumtuu waan dhugaa waan qabatamaadha. Godina Booranaarraa yookaan Iddii Lolaa, aanaa Miyoo, aanaa Areeroo kana keessa deemaniitu uummata nagaa shororkeessaa jiru. Calqabumarraa yoo naa ka'e jette silaaftuu akka murtoo abbootii gadaa sanitti yoo an deemnu ta'e duraan duurseetoo murtoon sunuu hin kabajamu. Yoo murtoo san dubbistan ta'e yookiin dhageessan ta'e. Dhagaa waraanni bilisummaa Oromoo bosona keessaa ba'ee haanaa itti dhiyoo jirutti walitti qabamutti guyyaa 3 raayyaan ittisaa karaa agadhiisu. Guyyaa 3 jedha garuu jaallan keenya qaqqaalii 3-4 ta'an annurraa wareegan Gujii lixaa keessatti akka har'aa murtaa'e akka bariituu isaatiitti jechaadha. Amma immoo Baqqala Garbaa fi abbootiin gadaa tokko hanqaasii dubbitaman naanna'anii humnaan akkas toona humnaan galchinaa jechaadha. Kuni dhaadannoon afaan hin dhaadataniif miti humnaan galchuun haa dhufanii humnaan nu galchan. Sun ogguma sun wallaala. Afaan hin dhaadataniif miidiyaatti ba'anii akkas haasa'aniif miti sun humnaan nu haa galchanii dhufanii wallaala rakkoon hin jiru. Kan biraa. Abbootiin gadaa akkas jedhan sunis immoo silaa dhugaa jiru laaluu malee akkasiin wal sodaachisu yookiin dhaadannoo tokko godhanii humnaan galchinaa akkas galchinaa duras Dr. Abiyyi Faa torbee 2 keessatti hin galchisiiwwan hin fidnaa maal jechaa turanii isa kaa kuni waanuma mootummoonni abbaa irree jechaa ba'an isaanis irra deebi'u waan ta'eef suni waan barree waan ta'eef waan akkasiitiif bakka laannuu fi uummanni immoo dammaqeensa hin qabaa. Uummanni immoo dhugaa jiru haqa jiru laala. Maaliif akka ta'aatii jiru hin beekaa jechaadha uummanni. Kan hin beekne illee hubachuu qaba. Nuyi yookiin immoo waraanni bilisummaa Oromoo moonatti ol dacha'e boru Habashaan yookiin immoo wanti ta'uu uummanni Habashaa kaleessuma Dirree Dawaa fi Adaamaa Finfinneen keenya Oromoon keessaa bahuu qaba jechaa dhaadachaa oolanii Dirree Dawaatti yoo dhageessan ta'e warri sun gara fuulduraa maal akka hojjechuuf jedhan. Namni dammaqeensa qabu sanillee hubateetoo maaliif nu hiikkachiisuu barbaadaniif hubachuu qaba. Uummanni Oromoo warri hubannoo hin qabne sirriitti gadi fageenyaan hubachuu qaba. Warri Habashummaa of keessaa qaban warri soddooleen Habashaa ta'an kuni wanna akkasiis nurratti hojjechaa akka jiran sirriitti gadi fageenyaan baruu qabu. Baqqala Garbaa fa'aa immoo qarshii fi qabeenyaan jijjiiramuu danda'a namni silaa yeroonni mana hidhaatti gale san isaaf uummanni akkas ta'aatii qeerroon irraa wareegamaa. Inni hiikkatu jedhanii hiriira bahan sun yaadachuu qaba ture. Inni garuu sandagatee har'a uummata Oromoo ajjeechisiisuuf fichisiisuuf ololan taane oofaa jira. Uummata afaan faajjeessuuf akkas gochaa jira. Uummanni immoo dhugaa jirtu waan beekuuf afaan faajjii namoota siyaasa beekneedheetu uummata dogongorsuuf jedhu kanaan hin dogongorree dogongora seenaa keessa akka hin seenne uummanni Oromoo kana sirriitti beekaa.
garuu warri dogongora hojjechaa beekatii osoo beekanii balleessan kun warri siyaasa akkas godhan kun akka Jawaar fi akka Baqqalaa Garbaa kun seenaadhaanis ta'ee seeran wanni wal boru nu gaafachiisu ta'a. Akkanatti uummanni keenya dammaqinsan isaa ofirraa hubachuu qaban jedha. Walitti makuu yookaan wooboo humna nageenyaa Oromiyaatti makuu kan jedhu kun akeeka waraanni bilisummaa Oromoo wooboon yookaan jaarmiyaan adda bilisummaa Oromootti manaa ba'eef walabummaa Oromiyaa aga ta'e silaatii walitti makamuun hin danda'ama yookaan fedhii qaba waraanni bilisummaa Oromoo waraana koloneeffataa yookaan impaayiraatti makamuudhaaf galma keessanii sana bifa sanaan ga'uun ni danda'ama jettanii amantu. Galatoomii guddoo ribulii kana hin danda'amuun jedha. Akka miseensa waraana bilisummaa Oromoo tokkootitti nuyi mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootiif manaa baanee bosona kana keessa yookiin immoo gammoojjii adda addaa keessa jirra malee impaayira Itoophiyaa teksuu hin baane calqabumarratti. Raayyaan sun immoo saba adda addaa keessaa walitti ba'e. Kaan Amaaraa, kaan Tigree, kaan uummata Kibbaa, kaan Sumaaleedha, kaan Oromoodha. Nuyi uummata Oromootiif baane malee impaayira Itoophiyaa tiksuudhaaf hin baane calqabumarrattu. Oromiyaa walabaa, Oromiyaa birmadoomte mirga hiree murteeffannaa uummanni kanannaa ta'a kunnaan ta'uu jedhee mataa isaatiin murteeffatee abaluun naa ta'ee ofii isaatiin filatee uummanni Oromoof bulchu. Mirga hiree murteeffannaa uummata Oromootiif dhiisnaa waan isaa ta'u uummata Oromootu beekaa jechaadha. Kan biraa warra walitti makamtaniitoo jiraachuun hin danda'ama. Suni silaa deebinsaa uummata Oromootu deebisuu qabayyuu ture. Akeeka keenya, kaayyoo keenya isaaniif baane waan ta'eef, uummata keenyaaf baane waan ta'eef. Lubbuu wareegamnus jiraannus uummata Oromoo walabummaa isaa birmadummaa isaa daangaa isaa kabachiisna jennee waan ta'eef uummanni Oromoo kunnaan ta'uu kanannaa taa'ee murteeffatee mataa isaatiin filatee anisaa ta'uun buluu akka danda'u akeekni keenya san ture. Asii wanni jijjiirame tokkollee hin jiru. Siyaasni tokko jijjiiramuu danda'a garuu mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa birmadummaa Oromiyaa irratti wanni wal mormisiisu tokkollee hin jiru. Warra waliin jiraachuu hin dandeenyus waliin jiraachuu fedhii hin qabnus diina waliin. Maali yoo jette akeekni isaanii calqabumarraa kaasee Oromoon diina keenya jedhanii dikshiinarii isaanii irratti illee hanga barreeffatanitti warra ga'an waliin diina keenya warra ta'an warra isaanuu diina jedhanii waaman waliin nu immoo fira jenneetu warra waliin hojiin waliin hojjannu hin jiru. Hojiin hojii waraanaati. Hojii waraanaa immoo waraanni biyya isaa tikfataa nu immoo biyyi keenya biyya Oromiyaati. Biyya koloniin yookiin gabroonfataan bara 19 duwwaadhaa kaasee uummata keenya cabsee karaa adda addaatiin kolonii Habashaa jalatti nu galcheerraa kaasnee Oromiyaa walabaa Oromiyaa birmadoomte ijaarra jennee bosona keessa ciisna malee yookiin teenyeetoo diina keenya biyyaa baasna jenneet malee diinatti makamnee diina waliin waraana tokko taana jennee akeekallee hin qabnu kaayyoo akkasiillee of keessaa hin qabnu. Tole yaaddiitti amma kaasaa jirtu kun kan inni wal fakkaatu amajjii guyyaa 23dha kan magaalaa Finfinnee galma aadaa Oromootti hayyoota waltajjii sana irratti dubbatan keessaa tokko Dr. Mararaa Guddinaa turan. Dr. Mararaan kan isaan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo raayyaa ittisa biyyaa impaayera Itoophiyaatti makamu hin jenne humna nageenyaatti makamus hin jenne. Waraanni kun naannoo tokko keessa waliin jiraatu hin danda'u jalqaba kan godhamuu qabu raayyaan ittisa biyyaa bakka wooboon jirurraa fagaatee isa booda immoo kan itti aanu dubbatuu dandeenya gara fuulduraattis filannoon dhufuu danda'a jedhan. Kan biraan immoo obbo Hayileedha waltajjii sana irratti kan dubbatan obbo Hayileen immoo kan isaan jedhan waraanni bilisummaa Oromoo irraa kun qeerroo kaleessa harka duwwaa falmaa turedha malee shiftaa miti wooboon immoo nuuf eeboo dheeraadha. Eeboo dheeraa kan nuti ittiin sodaachifannuudha boris nu fayyada akka shiftaatti osoo hin taane akka gootaatti akka Oromootti dibnee galchina galchinee garuu mooraatti galaa yoo jenne yookaan leenjii fudhadhaa yoo jenne qawweenis hin galu wooboonis hin galuu jedhan haa ta'uuti yaada hayyoonni fi maanguddoonni Oromoodhaa akka Oromootti qulqullummaadhaan yaada araaraatti dhiyeessan. Cuunfaa waliigala marii sanaa irratti kan keessatti argame tokkoyyuu hin jiru yaaduma warra deeggartoota ODP yookaan OPDO yookaan kan impaayera Itoophiyaa
warruma isaan tumsanii sanatti hojiitti hiikameetu gaadhumarratti labsiin sun yookaan murtiin sun lallabame. Egaa mee gara dhumaatti fidaa jirraa tarii dhaamsa waliigalaa yookaan wanti ani hin kaasin yoo jiraate kan itti uummata Oromoo ofiisa ta'uu waraana bilisummaa Oromoo zooniilee garaagaraa keessa jiraniif kadhaamuu barbaaddu yoo jiraate dhaammatteetuun armarratti obbaasa. Olee galatoomii wanni ani jechuu barbaadu calqabumarratti uummanni Oromoo haala siyaasatiin wal qabatee dogongora adda addaa yookiin afaan faajjeessuu adda addaa namoonni siyaasa beekna jedhanii sobanii waan shira adda addaa waraana bilisummaa Oromoo irrattis ta'ee uummatuma Oromoo irratti dalagaa jiran kana sirriitti gadi fageenyaan hubatee adda baafachuu qaban jedhan. Keessattuu obbo Jawaar Mohammadii fi obbo Baqqala Garbaan yeroo ammaa kana abbootii gadaa tokko qarshiidhaan bitaman waliin uummata Oromoo dogongorsaa uummata Oromoo afaan faajjeessaa jiran kana sirriitti gadi fageenyaan laalanii kamtu dhugaadha kamtu soba jedhanii adda baafachuu qabu. Waraanni bakka adda addaa jiru zoonii adda addaa jiru obsaaf murannoodhaan kutannoodhaan akeeka keenya ganama manaa baaneef kaayyoo keenya ganama manaa baaneef mirga hiree murteeffannaa uummata Oromoo walabummaa birmadummaa bilisummaa isa dhugaa uummanni keenya isaan ofiin fedhu hanga ofiin filatee ofiin bulchuu danda'utti jaallan qaqqaalii wareegaman durii kaasee hanga har'aatitti lafee isaanii dhiiga isaanii ittiin irbuu seennee kakanne yaadachaa kaayyoo keenyarraa akeeka keenya ganama manaa baanerraa osoo hin maqin kaayyoo keenya isa duraa manaa baaneef san yaadachaa yeroo hunda laphee keenya keessatti bakka deemnutti dheebonnus beelofnus hiraarri rakkinni adda addaa diinan shiraan nurratti xaxamaa jiru kun nurra ga'ullee cunqursaan adda addaa obsaaf murannoodhaan bira darbinee akeeka keenya kaayyoo keenya ganama irbuutti seennee jaallan qaqqaalee nu biraa wareegaman yaadachaa kaayyoo keenyarraa namni tokkollee akka hin maqneen yaada dabarfadhaa. Qondaalonni keenya yookiin immoo hooggantoonni keenya immoo shira xaxamu kana miidiyaadhaan gadi ba'anii dhugaa jiru uummataaf ibsuu qabuun jedhaa. Ibsuus immoo irra jiraata. Uummanni keenya hedduun dammaqiinsa siyaasaa hin qabu waan ta'eef kana uummata yeroodhaan miidiyaa adda addaatiin hubachiisuu qabu. Eengadduma kaleessuma har'uma waan ta'aa jiru Wallaggatti, Shawaatti, Guujitti, Boorana keessatti, Baaleetti, Harargeetti dheengadda nama meeqa du'ee, Guujitti nama meeqa du'ee, Wallaggatti nama meeqa du'ee, shamarran xixiqqoo ganna 16 waraanni mootummaa Dr. Abiyyiin geggeeffamu dabareedhaan itti darbanii ajjeesanii jira. Uummanni Oromoo kanallee hunda hubatee shira nurratti xaxamaa jiru hubatee waan ta'aa jiru kana adda baafatee mirga hiree murteeffannaa isaa hanga galmaan gaatutti kaayyoo isaa akeeka isaa beeketoo adeemu afaan faajjii namoonni siyaasa beekna jedhanii toboo waliin borcan kanarraa afaan faajja'uun qabu dogongoruun qabu sirriitti gadi fageenyaan hubatee adda baafatuun jedha uummanni Oromooti. Waraanni keenya immoo bakka kamuu jiru rakkinni kamuu mudatu diinni karaa fedhe akkana ta'a akkas ta'e abalu akkas ta'e dheetoo yookiin wallolan yookiin akkas ta'an jedheetoo shira adda addaa irratti xaxaa jiru hogganoota waliin akkas ta'an yookiin qondaalonni wal dhaban jedhanii shira adda addaa diinan odeeffamaa jiru kanaan dogongoruun qabu afaan faajja'uun qabu akeeka isaa ganama manaa baheen qabateetoo deemuu qaba. Deeggartoonni keenya duriirraa kaasee hanga har'aatti waliin jiran ala san jiran biyya keessa san jiran bakka kamuun jiran yoomiyyuu hanga kaayyoon uummata Oromoo akeekni uummata Oromoo kana galmaan geenyutti akka nu cinaa dhaabbattanan jedha. Dhugaa jirummaa adda baafattanii garuma dhugaan jirutti akka gortanan jedha. Waan dogongorree yoo jiraate immoo na of kalchaa hin jedha. Galatoomaa kabajamaa horaa bulaa badhaadhaa deebanaa fayyaa ta'a. Egaan hordoftootaaf dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akkuma yaadattan sagantaalee keenya darban keessatti miseensota waraana bilisummaa Oromoo zoonii dhiyaa fi uummata Oromoo godina Wallagga Lixaa haanota garaagaraa keessa jiran dubbisuudhaan tarkaanfii ammeenyaa raayyaa ittisa biyyaa Impaayera Itoophiyaa Dr. Abiyyiin bobbaafamaniin uummata Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoo irratti fudhatamaa jiru odeeffannee isin dhageessisaa turuun keenya akkuma yaadatamu. Guyyaa irraa immoo akkuma amma dhageessan miseensa waraana bilisummaa Oromoo zoonii kibbaa waliin turtii gaaffii fi deebii taasifne isin dhageessine.
gara fuula duraattis qondaaltota waraanaa akkasumas hooggantootaaf hayyoottan Oromoo garaagaraa dhimma yeroo irratti dubbisuudhaan kan isiniif dhiyeessinu ta'a. Kan arraan marattu abbaafnee irra turtii dhufaana qabaattaniif horaa bulaa wallee ittaanu kana isin afeeruun kan nagaa isinitti dhaammatu ana xiiqii dhugaasaaf gulaalaa suur sagalee mo'aabuu baatii walleen itti fufaa. Senso ne wabu, warane bilisu.
Awakening.